Baga nagaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u boonsaa addisuu guuteen jedhama. Chaanalii kana irratti yeroo hundumaayyuu sagalee waaqayyoo lifestyle jireenyaa foora akkamittiin akka jiraachuu qabnu macaafni qulqulluun maal nuun jedha wanti yeroo hundumaayyuu walii wajjin barannaa torbeetti yeroo tokko akka ayyaanni waaqayyoo fi gargaarsa waaqayyoon wajjin ta'etti sagalee waaqayyoo keessaati macaafa qulqulluu keessaati. Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo dukkani. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taate sagalee waaqayyoo chaanalii kana irratti viidiyoo kana irratti hojjetamee jiru ilaaliti. Yoo si tolee subscribe isa jiru kana tuquun hin dagatin waaqayyoo gooftaan macaa isaa eebbisu yeroo hundumaayyuu macaafni qulqulluun maal nuun jedha macaafni qulqulluun maal isin jedha kana baranna jechuudha. Yeroo hundumaayyuu haarifamuudhaaf geeddaramuudhaaf fi sagalee waaqayyoodhaan guutamuudhaaf fi macaafa qulqulluu gaggalagashuun macaafa qulqulluu ilaaluun macaafni qulqulluun maal nuun jedha maal laan jedha wanta jedhu yeroo hundumaayyuu walii wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyo gooftaan macaa isin eebbisu eebbifama. Isinitti yoo tolee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa waaqayyo isin haa eebbisu. Lifestyle jireenya afuura macaafni qulqulluun maal nuun jedha gaaffiiwwan gurguddaan sammuu keessa jiran maal faadha macaafni kun maal deebinaa deebisa waa'ee cubbuu kootii maaliin godha obboloota kiristaanotaa wajjin akkamittiin jiraachuu qaba waldaa keessatti obboloota kiristaanotaa wajjin akkamittiin jiraachuu qaba waldaa akkamittiin qabamee deddeebi'uu qaba waldaa sirriin ishee kam barri dhumaa yoomidha gooftaan Yesuus yeroo deebi'ee dhufu maaltu ta'a jireenyi bara baraa maal fakkaata abiddi bara baraa maal fakkaata macaafni qulqulluun kun hundisaayyuu deebii nuuf qaba. Kanaaf yeroo hundumaayyuu macaafa kana irratti hundoofnee waa'ee jireenyaa waa'ee deddeebii jireenyaa waa'ee lifestyle kiristaanotaa amantoonni obboloonni qulqulluun akkamitti walii wajjin jiraatu wanta jedhu yeroo hundumaayyuu kana irratti macaafa qulqulluu kana irratti hundoofnee kun maal nu barsiisa wanta jedhu irratti hundoofnee walii wajjin baranna jechuudha. Waaqayyo gooftaan macaa isin haa eebbisu. Isinitti yoo tolate chaanalii kana haaraa yoo taatan maatii keenya ta'uudhaa fi subscribe isa jedhu kana tuquu hin dagatinaa. Akkasumas yoo isinitti tole viidiyoowwan darban hundumaa irratti laayikii fi koomentii akkasumas immoo hiriyoota keessanii fi share gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dachaa eebbifamaa ayyaana waaqayyoo keessa jiraadhaa waaqayyoo qabamaatti jiraadhaa amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti akka duuka buutota Kiristoositti maqaa keenya duuka buutuu isa nuun jedhe sagalee waaqayyoo dubbii isaatti qabamnee jiraachuu akka dandeenyuu fi ayyaanni waaqayyoo nu gargaaru maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifama.